Ana abdii dingataati. Har'a maaskii akkatti qopheeffatan isinitti agarsiisa. Egaa maaskii kaa'achuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e walii wajjin dubbataa turreerra. Ogeessonni fayyaas gorsa isinii kennaa turan. Maaskii warshaatti qophaa'e akkasumas immoo meedikaal maaskii ittiin jennu surgical maaskiis N95s dhabuu dandeessu. Garuu mana keessanitti akkamitti qopheeffachuu dandeessu isinitti agarsiisa. Wanti nuyi qabaachuu qabnu waan lama qofa. Inni jalqabaa carqii. Carqii fooxaa ta'uu danda'a. Akkasumas shaarbii garaa ta'uu danda'a. Inni jalqabaa carqii qabaachuu qabna. Inni lammaffaa laastikii birriittiin jennu. Ishee birriittiin hidhan qabaachuun nurra jira. Kana lamaan hin dhabu. Carqii nuti itti fayyadamnu kun carqii qulqulluu ta'utu irra jira. Fooxaan keenyas fooxaa fayyadama taanaan qulqulluu ta'utu irra jira jechuudha. Egaa maaskiiwwan meedikaal maaskii ittiin jennu amma bitachuun nu rakkisuu danda'a. Akkasumas argachuullee dhiisuu dandeenya, bituu yoo dandeenye. Kanaaf waan manaa qabnu irraa qopheeffachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kun immoo fooxaadha. Fooxaa irraas immoo qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Fooxaa irraa immoo akkamitti qopheeffannaa? Fooxaan kun fooxaa baay'ee xiqqoo sababii taateef hamma saayiziin nu ga'uu danda'u ilaalaa qopheeffachuu qabna.